Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Kello miidiyaadhaa oduurraan isinitti hima. Oromiyaa keessatti lola gaggeeffamaa jiruun waboon loltoota hedduu booji'uu mootummaan deebii laanne. Wayitaa waa'ee loltoota karaa nagaa galanii mootummaan xiyyeeffannaan baatii tokko oliif lallabaa jirutti waboon loltuu mootummaa hedduu booji'uu isaa hime. Lola amma gaggeeffamaa jiru naannawa magaalaa Finfinneetti ta'uun isaa immoo waboof xiyyeeffannaa idil addunyaa akka argatuuf ulaa saaqaa jira jedhame. Lola waggaa 6 ol Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun miseensonni waraana mootummaa Itoophiyaa kumootaan lakkaa'aman ajjeefamu waboon gama miidiyaa hawaasaa Tiwiitara isaa ibsaa tureera. Lola waboo fi loltoota mootummaa Itoophiyaa PP gidduutti adeemu kun ammallee itti fufee jiraachuu isaa dheengadaa Tiwiitara gubbaa maxxansa katabeen abaa waboon hubachiisee jira. Lola adeemaa jiru kanaanis injifannoo argataa jiraachuu eere. Waraanni mootummaa hedduun harka kennataa jirus jedhee jira. Loltoonni harka kennataa jiran kunneen loltoota raayyaa ittisa biyyaa, poolisii Oromiyaa fi milishaa ta'us caqaseera. Haalli kun Oromiyaa kutaalee hedduu keessaa adeemaa akka jirus abaa waboon himeera. Bakkeewwan waraanni mootummaa harka wabootti kennataa jiraachuun eerame keessaa Gujii, Shawaa Kaabaa, Wallagga Ba'aa fi Shawaa Lixaa maqaa eeramanii jiru. Lola waboon adeemsisaa jiru ofirraa qolachuun itti ulfaachuun dhiibbaan waraana bilisummaa Oromoon adeemsifamaa jiru cimaa ta'uurraan harka kennachuuf akka dirqamanis maxxansa kanaan himameera. Gama biraatiin ajajni waboo giddu galeessaa dheengaddaa sulultaa Bachoo Abilaa keessatti duula waraanaa geggeessee jiras jechuunis maxxansa isaa kanaan abaa waboon eereera. Magaala guddoo biyyattii cinatti tarkaanfiin waboon fudhate kun sirnicha naasisuu isaas gabaasicha ibse. Haleellaa jedhame kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaa yaadni laatameen jiru. Mootummaan dhimma waa'ee loltoota karaa nagaa galanii irra deddeebiin miidiyaa qabuun ibsaa jira. Waa'ee haleellaa naannaa magaalaa Finfinnee sulultaatti irra deddeebiin waboon raawwatamaa jiru irrattis yaada kennuurraa of qoqqobeera. Odeessa itti aanuun kana booda ajaja isin laattaniin dhiiga keenya dhangalaasuu hin barbaannu kun sagalee loltuu hundaatii jedhe Jeneraal Kabbadee Raggaasaa. Birgaadeer Jeneraal Kabbadee Raggaasaa haasaa paarlaamaa irratti taasiseen rakkoo biyyattii hundeen furuuf gadi ta'anii mari'achuun akka barbaachisu hime. Dubbiin kun tarii gaaga'ama waraanaa Itoophiyaa keessatti adeemaa jiru miseensota waraana mootummaa waan obsa fixachiise fakkaata. Haasaan takkaa taasifamee hin beekne biyyattii irratti dubbatamuu isaa dhaga'ame kun namoota danuun qoodameera. Loltuun kun paartii utuu hin taane kan biyya akka ta'uuf tarii ulaa banuu danda'a. Ulaa sansaaquu baatus sammuu waraanaa jijjiiruuf ga'ee taphachuu mala jedhamee abdatame. Qondaalli raayyaa ittisa biyyaa Birgaadeer Jeneraal Kabbadee Raggaasaa namoonni siyaasaa rakkoo keessan gadi ta'aa furadhaa jechuun dhaamsa dabarse. Sababa keessanitti ajaja isinirraa kennamuun raayyaan ittisa biyyaa aarsaa kaffalaa jiraateera. Sichi garuu aarsaan kaffallu rakkoo keessan furadhaa ergaa jedhu dabarse. Dubbiin kun kan isaa qofa osoo hin taane sagalee loltuu biyyattii hunda akka ta'ettis dubbate. Namni suuraan isaa miidiyaa hawaasaan qoodamaa jiru kun dubbii isaan afaaniin qofa Itoophiyaan hin diigamtu jechuun diigamuurraa hin baraaruu jedhe. Rakkoo keessan gadi ta'aatii furadhaa. Kanaan booda bakka hundatti dhiigni keenya dhangala'aa wareegamaa fi uummanni keenyas goolamaa ittiin fuftu. Raayyaan ittisa Itoophiyaa wallabdee namoota siyaasaarraan ajaja kennamuun gatii baasaa jiraate. Waraanni mootummaa akka loltoota biyya birootti lammiilee isaan jaallatamaa akka hin jirre hime. Biyya ormaa deemnee argineerraa huccuu waraanaa uffannee yeroo cina isaa darbinu uummanni keenya ija diimaan nu ilaala. Amma duuti nu ga'a jechuun Birgaadeer Jeneraal Kabbadee Raggaasaa haasaa taasise. Akka fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wal harkaa fuudhanii deddeebisaa jiranitti namni kun kaleessa dubbii kana dubbachuu isaatu ibsame. Kun ammoo hanga biyyattii keessatti wanti deemu waraana dabalatee uummata nuffisiisuu isaa agarsiisa. Odeessa birootiin Ameerikaa Yuunivarsiitii Kolleejjii Liberaal Aartii keessatti afaan Oromoo baratamuu eegale. Jaarraa dheeraaf dhiibbaa bulchiinsa Itoophiyaa jalaa bahee kan hin beekne afaan Oromoo hanga har'aatti qe'ee isaa Oromiyaatti qollifatamus Ameerikaa keessatti afaan barnootaa ta'uu isaa dhaga'ame. Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Kolleejjii Liberaal Aartis jedhamu kan Ameerikaa kutaa bulchiinsa Mineesotaa keessatti argamutti har'a Amajjii 23 bara 2025 qabee barsiifamuu jalqabuu isaa gabaasni erganne ifoomseera. Akka maddii odeeffannoo kanaa OMN gabaasetti bakka eerame kanatti obbo Baqqalaa Garbaa ammoo barsiisaa jalqabaa gosa barnoota afaan Oromoo Yuunivarsiitichaa keessatti kennan ta'anii qaxaramaniiru. Kolleejjii Liberaal Aartii keessatti kan eegalame sagantaan afaan Oromoo sirna barnootaa idilee Yuunivarsiitichaa keessatti hammatamee barattoonni eebbaaf kiriiditii isaan barbaachisu keessatti akka lakkaa'amuuf beekamee jira. Akka obbo Baqqalaa Garbaa jedhanitti barattoonni gosa barnootaa kana fudhachuuf galmaa'an 25 yoo ta'an barattoonni 5 eeggattummaan galmaa'anii jiru jechuun
yeroo jalqabaatiif yuunivarsiitii biyya alaa keessatti afaan Oromoo akka gosa barnootaa tokkotti kennamuu jalqabe jedhan. Afaanichi yuunivarsiitiiwwan addunyaa hedduu keessatti akka barsiifamuuf dhiibbaan bal'aan yeroo garaa garaatti taasifamaa turuu kan yaadachiisan obbo Baqqalaa Garbaa har'a milkaa'ee barattoota gosa barnootaa tokko yuunivarsiiticha keessatti jalqabsiisuuf barbaachisan 25 yeroo jalqabaatiin argachuun barnoonni kennamuu jalqabee jira jedhan. Dhimma kana ilaalchisuun miidiyaaleen Habashaa akka naasutti wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Kun hawaasa Oromoo addunyaa irra jiraatuuf milkaa'ina addaa ta'ee gabaafamaa jira. OMN wabeeffanne. Oduu keenya birootiin bidiruun qarqara Yemenitti dhidhimtee lammiilee Itoophiyaa 20 du'an darban. Bidiruun Jibuutii irraa godaantota feetee gara Yemenitti imalaa turte tokko dhidhimuu hordofee lammiileen Itoophiyaa 20 du'uu dhaabbanni godaansa addunyaa IOM beeksise. Bidiruun godaantota feete kun sanbata darbe galagaluun lammiilee Itoophiyaa dubartoota 9 fi dhiirota 11 ajjeeste. Dhaabbanni IOM akka ibsetti bidiruu lammiileen Itoophiyaa 35 feete kana kaapiteenii lammii Yemen oofaa akka ture yoo ta'u bakka Alhaajjaa jedhamutti erga dhiyaatanii booda bidiruun dhidhime. Lammiilee Itoophiyaa 15 fi lammiilee Yemen bidiruu sana oofaa turan 2 lubbuun oolaniiru jedhe. IOM akka jedhutti sababa bubbee hamaatiin bidiruun Jibuutii kaate kun dhidhimuu hin oolle jedhee jira. Odeessa keenya dhumaatiin pirezidaantii Somaaliyaa gaggeessaa cimaa jedhamuun badhaafamanii. Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed badhaasa Afrikaan Presidential Leadership Award jedhamu kora fooramii dinagdee addunyaa Switzerlanditti gaggeeffame irratti badhaafamanii. Badhaasichi kan gaggeeffame roobii amajjii 22 yoo ta'u dhaabbata Afrikaa House jedhamutu badhaasicha kenneefi. Waajjirri pirezidaantii Somaaliyaa viillaa Somaaliyaa akka gabaasetti pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed badhaasicha kan argatan ijaarsa biyyaalessa Somaaliyaa keessatti gumaata godhanii fi biyyattii guddisuuf cichoomina agarsiisaniini. Bulchiinsa pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed jalatti Somaaliyaan milkaa'ina hedduu argamsiisuu kan eeru ibsi waajjira pirezidaantichaa kun badhaasa kana akka argatan taasiseera jedhe. Sababa rakkoo nageenyaa biyyattii keessa jiruun Somaaliyaan waggootaaf meeshaa waraanaa akka alaa hin galchine qoqqobbii jala turte. Caamsaa bara 2022 filannoo gaggeeffame injifachuun aangoo pirezidaantummaa erga qabatanii booda tattaaffii taasisaniin biyyattii irraa qoqqobbiin meeshaa waraanaa ka'uun ni yaadatama. Gama biraan ammoo Somaaliyaan miseensa hawaasa baha Afrikaa akka taate bara bulchiinsa Hassan Sheikh Mohammed ture. Fooramii dinagdee addunyaa Switzerland Davositti gaggeeffamaa jiru irratti kan hirmaatan pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed guyyaa kaleessaa badhaasa Afrikaan Presidential Leadership Award argataniiru. Pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed badhaasicha yeroo fudhatan badhaasi kun cimina, kaka'umsaa fi kutannoo uummata Somaaliyaaf kabajanaaf haa ta'uu jedhan. Haamilee cimaa isaan qabantu ergama nuti biyya keenya ijaaruu fi guddina ardii keenya gudditti Afrikaaf gumaachuuf qabnuuf kaka'umsa guddaa nuuf ta'ee jedhan. Hassan Sheikh Mohammed akkuma aangootti dhufaniin Al-Shabaab irratti duula bananiin bakkeewwan duraan garichi waggootaaf to'atee ture hedduu keessaa baasuu danda'anii ture. Gama dippiloomaasiin Somaaliyaan akka milkooftus taasisaniiru jedha gabaasni BBC irraa arganne. Keessumaa Itoophiyaa fi Somaalilaand waliigaltee ulaa galaanaa walii mallatteessuu isaanii hordofee Hassan Sheikh Mohammed duula dippiloomaasii cimaa Itoophiyaa irratti gaggeessuu danda'aniiru. Kanumarraa ka'uun giddu seentummaa Turkiitiin Itoophiyaa fi Somaaliyaan muddama isaan gidduu dhalate karaa nagaa furachuuf waliigaltee Ankaaraa waliin mallatteessanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaata. Ka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.